jirra jirtuu siniin jedheen jira harka fuunee ooluma seenaa baga nagaan dhuftan gara mana halamtuutti warroonni chaanaalii kootiif haaraa taatan asuma maatii naa taa'ii gara maatii kiyyaatti dabalamaan siniin jedha sababii isaa waa hedduu walirraa waan barannuufu jechaadha waan hedduu walirraa baranna warroonni maatii naa taatan jirtan na jajjabeessa jirtan laayik sheeridhaan hedduu takka galatooma onnee koorraa siin jaaladhaa keessa koorraa siin jaaladhaa isiniin jedha mucaa tokkotu maal godhisitan mucaa tokkotu maal godhisitan mucaan kun daa'imaa xiqqaadha ummaa kooyi mee gaa'ilan barbaadee na fuusisi jedheen ummaa isaa gaafate haadha manaa yookiin jaartiin barbaadee jedheen achumaan ummaan isaa kunis lakkiin geenye ilma kooyii xiqqoo turii jetteen kanarra maaltu naaf hiree ummaa kooyii jedheen maaltu naaf hiree ani dargaggeessa ta'uuttan jira kanaafiyyoo ani fuudha waanan barbaadeefiyyuu jedhe cumarraan bariidhaan ka'ee haadha manaa barbaadachuutti qajeele. Haadha manaa yeroo barbaadachuu deemu kana keessatti lafa sa'aatii baay'ee deema ture. Sa'aatii baay'ee deemetu haadha manaa kana argachuu hin dandeenye. Maaliif seetan dhoksaa waan jirtuuf jechaadha dubartiin. Dubartii bareedduun dhoksaa jirti. Kanattis dhufee garuu akka garaa isaatii argachuu hin dandeenye jechaadha. Hundumaa birayyuu hin darba ture. Achumaan akkuma carraa ta'ee bareedduu takka argate. Achumarraan ishee fuudhuudhaaf gaafatti siquu isheen immoo ani sin barbaadu jette. Achi booda otuma marattu otuma deemu waggaan irratti dhufee haadha manaa barbaadachuudhaaf jechaadha. Jiin irratti dhumee waggaan irratti dhumee oduma jedhu umrii dargaggummaa sanarraa gara bilchaanaatti dhufe. Yeroo gara bilchaanaatti dhufu kanas immoo barbaada ture. Ani akkamii barbaada seetan haadha manaa kan akkamii bareedduu barbaada. Itti dhufa dubaroota danuusaa itti dhufa garuu bareedduu ittiin taane jechaadha. Saniin booda mucichi kun dargaggummaarraa gara dargaggeessatti dhufee gara bilchinaatti dhufee jira. Kana keessatti garuu argachuu hin dandeenye uma dhabee oduma jedhu umurii isaa gara ol siqaa deeme. Maaliif seetan barbaacha keessa inniif ne barbaacha nama barbaada. Dubarri suma jirti turte. Achii booda waan mucichi kun ta'e isinitti hima. Sa'aatii meeqa keessaa yoo barbaade hin argatu hin galaa. Barii ba'aa qorree rukutaa ganni gannaa bona immoo aduudha bokkaan rukutaa kana keessatti garuu dubara bareedduu takka argachuu hin dandeenye. Mee malli mucaa kanaa maali jettanii yaaddu? Ni barbaada argachuu hin dandeenye. Inni kan barbaadu dubara bareedduu barbaade. Bareedduttiin immoo guyyaa isaa eeggattee hin dhufte waan ta'eef. Kan inni barbaadu fagaatee barbaada ture mucaan kun. Biyyarraa biyyatti fagaatee deemsa isaa fageeffatee barbaada. Achii booda garuu kan isaa kan taate bukkee isaa ollaa isaatii hin jirte turte. Ishii bira hin darba tureen. Ilaa kennaa rabbiin ganama namaaf kenne gonkumaa yoo naqatanii ishii bira hin tara. Isheen dubbisu ture. Sababiin isaa ollaadhas bareeddinas hin bareeddu ta'uu danda'a. Akka eenyu kana argetti. Achumarraanii waan godhu dhabee umriin irratti deemee isheenis immoo gara biraa hin deemnee kennaa waliiti waan ta'eef suma eeggatti. Booda deebi'eetu anuma bareedduu barbaadu yeroon irratti dhume guyyaan irratti dhume sana
Itti dhiiseetu deebi'ee funyuree takka argatee ishuma fuudhe. Maal godhare? Kanuma achumaan itti dhiisee funyuree takka argatee haadha manaa godhate. Idimeessaa warroonni isa wajjin dhalatan ijoollee 4-5 godhatan yeroo inni gaa'ela dhaabbatu. Maaliifiin haadha manaa bareedduu waan barbaacha deeme fu'achaa. Warra haadha manaa barbaacha deemtan waggaatu isinirra tarata. Guyyaan isinirra tarata. Otumaa ishiin tun amala qabdii, ishiin tun bareedduudha, ishiin tun beektu, ishiin tun kana qabdii, ishiin tun sana qabdii otuma jettanii waggaa isinirra dhumata. Dhaggeeffadhaa warri dargaggeessaa. Yeroo otoo isinirra hin daratin, odoo isinirra isin darbin yeroodhaan gara haadha manaa godhachuutti deema. Maaliif seetan? Gaafa umuriin nama darate ijaan nama laabdu dubarri beekadhaa. Umurii meeqa seetan? Umurii waggaa 30tti dhiirri tokko bakka dargaggeessa baay'ee bareedadha. Yoo fuudhe bareedadha. Dubartiin immoo umurii waggaa 25 ishiinis bakka 25 olidha. Garuu waggaa 35 olitti dubartiinis heerumaaf yoo dhattu in ulfaata. Dhiirris immoo waggaa 40tti gisee fuudha dhaquu in ulfaata. Yeroo otoo isin irra hin taratin dafaatti fuudhan. Nama mucichi sun maal ta'e seetanii yeroo irra tarate waan ta'eef dhala argachuu hin dandeenye lafarraa godaane. Fuudhee garuu fuudhuu xiqqoo wajjin ture jechuudha. Inni koo hin godaane. Akkas akka hin taane yaa obboleessa keenya. Yaa obboleettii keenya. Dafaa gizeedhaan maladhaa. Warri hin malanne maladhaa. Hin maratinaa. Maratuun booda waan hin taane irra nama buusti beekadhaa. Otuma as jedhan. Anuma carraan keettisii fidee irra kaawwadhuu toshuma fudhadhuu galee. Fudhadhuu galee gisee siin jedhu immoo gaa'ela godhadhu malee harka qabdee fudhattee hin galee. Ati wajjin hin galee feestaala yoo wajjin galtee feestaala si baasa bulu. Wanuma xiqqoo ishee osoo hin lola nyaadha. Dhiirri tokko baay'ee bareeda. Tokko immoo in lola. Tokko jiru sa'aatii 24. Illola. Wayyoo. Gaa'eluma isaa nama jibbisiisa. Tokko immoo homaa isaa dhaban. Nyaatanis dhuganis. Homaa waan takkaa dhaban. Akka dammaa minyaa jaalalli isaan gidduu jiru. Dhageessanii jaalalli isaan gidduu jiru akka dammaa minyaa. Yeroo hundumaa das namadha. Dhamdhamuun isa namatti tola jechaadha. Kanaafiyyuu akka amantaa keessanitti kadhadhaa too'i. Rabbiin keessan kadhadhaa. Akka amantii keessanitti kadhadhaa too itti qajeela ta'u fuudha. Ati seerumi. Siniin jedha. Atoo heerumtee yaanamii yoonaan jettani. Gaaffii akkasii yoo na gaafattan namni jiraata yoo ta'e ani heeruma hin jira. Jalaa ba'ee jira. Hin hafne. Akka jette mucaa tokkotu obboleetti maaliifii gaa'elan godhattuu hin jedheen. Achumaan maallaa hin jette siita. Laha alamii jette maaliif hin jedheen. Bara kana orijinaalli hin jiru jette. Maal malee hin jirin feekii jette. Ani kan na bochisee fi kan na gaddisiise keessa orijinaala feekidha. Okay. Fakkeenyaaf jaarsa fakkeenyaaf jaarsi ijoollee kabaja waaqayyo namaaf kenninaan jahaan kunii jaarsa kan jedhamu kun jaha qubee takka ittiin dhaluusaatu tokko na gaddisiisa. Lammaffaan immoo deebisanii orijinaala miti feekidha jechuu qaban. Maal taatan obbolaa koo orijinaalis feekii hin jedhina. Namni akkana jedhu kun otoo bara isaanii gaa'ela hin dhaabatin hafu. Maaliif seetan hin maratu? Dhugaa dubbachuudhaaf ani garuu bareedduu miti biti. Manuma garoffacee funyaan qabne tana dhaanam. Dhugaa dubbachuudhaaf kennaa kooti
gurraachuma barbaadu gurraacha nama gurraacha jecha nama gurraacha Afrikaa caala kan gurraacha hin jiru jecha. Otoo ta'ee kennaa waaqayyo naaf kenne na fudhadhaan. Wajjiniin nan dhaabbadha. Tokko immoo maal marata seetanii abaluun kun dheeraadha, abaluun kun gabaabaadha, abaluun kun akkasidha, abaluun kun akkasidha. Dheerina isaa maalittiin goota? Dheerinni isaa maal sii godha? Qaqqaabbattee deemta moo? Gabaabbina immoo haa ta'u. Okey, gabaabbina fakkeenya qixa walii yoo ta'an anamma abbaa warraa kiyyan qixa waliiti waliin caalu. Dhugaadhaan guyyaa tokkoon argitu rabbi waliin caalu xiqquma narraa xiqquma ol fudhate malee waliin caalu. Dheeras argachuuf hin ba'u gabaabaadhas gabaabaan ta'e jedheen tuffadhu. Kennaadha waan ta'eef maal goota ree? Inni akkasii isiniin jedha. Warroonni akkuma carraa ta'ee dheeraa jettanii hin argattan dheeraa. Gabaabaa argattu. Warroonni immoo bareeda jettan bareedaan argattan. Otuma bara keessan hundumaa asiif achi bareeda jettaniitu kanas hayi kanas baayi kanas chaa'u kanaan hayi kanaan baayi chaa'u jettanii kanaan dubbadhu jettanii san immoo fira jettan. Dhugaa bara keessan ilaala malee haftu. Dafaatii gara hojiitti deemaa siniin jette jirti. Obboleettiin keessan namni siin jaalattan alamii. Akkasi waan barbaachisu siniin bibbitaa. Keessan na dubbifadhaa gaa'ela keessan keessatti gaa'ela milkii siniif haa taasisu rabbi. Milkaa warri qabdan immoo anuma qabdan qabadhaatii ta'a. Anuma qabdan. Hin argattan isin anuma qabdan sinii wayya. Qabadhaa sun isuma seeran bisheeffattas sana isuma seeran qabattas sana qabadhaa ta'a. Maaliif seetan? Keetii waan ta'eef. Ankee kana wanti si harkaa baasuu kaatu baay'ee jira. Akka si harkaan baafne jecha qabadhuu taa'e. Oduu isinitti hin baay'isu. Kanaaf akkasii isiniin jedha kaan. Baay'ee tokko isin jaaladha isin kabajaa. Iddoo tokko isin jaaladha isin kabajaa. Uummata jaallatamoo jabaadhaa isiniin jedha. Garuu waan ajaa'iba tokko fidee dhufee tanaan jira. Ittiin dubbadhu malee. Guyyaa tokko naan dubbadhaa guyyaa tokko naan haasaa jira. Maaliif seetan haalli keessa jiraatu ni jetaa mitaa. Isiniin jedha. Yeroo tokko gaaffii waan ta'e na gaggaafachaa turtan. Mee na gaggaafadhaa mee gaaffii barbaaddan. Gaaffii warri dhiiraa gaaffii sin na gaafattan tokko mucaa abbaan beekuyyuudha. Gaaffii na gaafate tokko dhiifama soorii siin jedheen jira. Gaaffii akkasii na gaafatte garuu si deebisuudhaaf natti ulfaate siin jedha. Sababiin isaa safuu beenna Oromoo. Akkasii siin jedha. Intala akka guddistee jennaan gaaffii akkasii na gaafatte. Intala akka guddiftee jaan akkanatti guddatte. Akkamitti seeta? Akkanatti guddisti akka qonxuuxee beektamti qonxuuxee guddiste jaan. Haadharraa akka otirra guddisa. Haati siin guddisti. Guddisa hin guddisti haatiyyuu. Dadallaqti haati dallaq gooti. Hin dallaqti haati dhalai. Dallaq gootee warrattee irra kutti isheen immoo akka haati maal gooti seetan. Lichee fudhattee lichee kana laqatti gooti. Akkasitti guddifte haati. Akka waan immoo gooti guddifte sana. Akkana gooti jala deemte qonxuuxaraan akkasitti guddiste. Kanaafan deebii deebisuu dhiisee gaaffii deebisuu dhiisee malee tuffadhee miti. Hedduu takka naaf galatoomaa naaf jiraadhaa. Uummata jaalataa fi uummata kabajaa. I love you. Siniin jedhan jira. Bye. Yeroo gaarii qabaadha. Like sharing hin dagatina. Warroonni maatiinaaf hin taane maatinaa ta'a. Asumaan gara maamila kiyyaatti dabalama. Manna lamii mana keessan isiniin jedha. Alhamdulillah, shukran lillahi, alhamdulillah, 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 shukran lillahi, alhamdulillah, 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 shukran lillahi.